Ergaa Phaawulos Xiimotewosiif kan inni barreesse boqonnaa 2:13 akkas jedha. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa in eegganna. Inni mul'achuuf jiru suni Yesuus Kiristoos. Inni Waaqayyo keenya isa guddicha, fayyisaa keenyas. Achumaanii abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfinni isa deebi'ee mul'atu sanaa in eegganna. Abdii keenya isa eebbifamaa nuun jedha sagaleen Waaqayyoodha. Waa'ee milikkitoota tokko tokko bara keessa jirru gara abdii keenya isa eebbifamaatti adeemuu edda jalqabnee waggaa 2000 oli waldaan kiristiyaanaa amma gara saayitii dhumaatti adeemaa jirti. Kanaaf waa'ee mallattoo dhumoota bara gara dhumaa tokko tokkotti walii wajjiniin ilaallaa. Inni kun jireenya amantii keenyaaf, hafuura keenyaaf baay'ee sababa nu gargaaruuf. Bara baay'ee dinqisiisaa keessa jirra. Bara nuyi keessa jirru bara qaroominni beekumsi garmalee guddatee sagaleen Waaqayyoo bara dhumaatti beekumsi hin baay'ata jedhu. Beekumsi dhala namaa garmalee bara guddate. Yeroo ammaatti beekumsatti dabalamu sekeendii lamatti beekumsa jiru irratti dabalamanii yoo barreessanii macaafa peejii 2,000 ta'a. Sekeendii lamatti jechuudha. Sa'aatii 24tti beekumsatti dabalamaa buluu. Sa'aatii 24 keessatti namni baay'ee ariifatee macaafa dubbisu tokko ferocious reader namni jedhamee dubbisee fixuudhaa fi waggaa 5 isa fudhata. Barumsi digiriin nuyi yuunivarsiitii kiyaa waggaa 4tti fudhannu umurii waggaa tokko duwwaa qaba. Waggaa tokko booddee expired ta'a. Beekumsi ariifatee beekumsaan bakka bu'aa jira. Bara ariifataa keessa jirra. Amma yeroo ammaatti AI yookaas immoo roobootiin sermonii qopheessee waldaa keessa dhaabatee yeroo inni itti wangeela lallabu akkuma paastariitti jechuudha. Bara ajaa'ibsiisaa keessa jirra. Haa ta'u iyyuu malee qaroominniif beekumsi amma kana ariifatee guddatee nagaan dhalootaa, boqonnaan dhaloota bara dhumaa garmalee gada deemaa kan jiru. Namni jireenya jibbaa, garmalee of ajjeesaa, garmalee mata dhukkubbiin, suicidal rates yookaas immoo dargaggoota gidduutti, beektota gidduutti isa bara kamii caalaa baran itti dabalaa jiru. Bara namni itti jiraachuu jibbe, bara dargaggeessatti ol adeemaatti jireenyi hin tolle keessa immoo jirra. Guddinnii fi qaroominni baraa nagaa namootaa, nagaa namaa saamu, nama jireenya jibbisiisu, dhukkuboota garaa garaa balleessuu akka hin dandeenye immoo argina. Yeroo waa'ee bara dhumaa yaannu barri nuyi keessa jirru gara dhumaatti adeema. Mallattoo bara dhumaatu jira malee barri ammayyuu kan keenya hin dhumne barri. Tokko tokko waa'ee bara dhumaa yeroo barannu, yeroo dhageenyu, fiilmii irraa akka arginu bineensa gaanfa 7 qabu, morma 12 qabu, bineensa galaana kiyaa ba'ee misaayiliin kan hin dandeenye wanta nama nyaatu fa'aa argina. Distraakshinii argina. Waa'ee bara dhumaa yeroo yaannu isa miti nuufi. Abdii keenya isa eeggannu Masii Kiristoostu dhufaadha nuufi. Waa'ee bara dhumaa yeroo yaannu barri tokko dhumeeraa, bara tokko duwwaatu nu hafe dhumuudhaafi. Barri inni tokko
jalqaba dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa eegamaa ture inni successfully akka caafamee jirutti akka sagalee raajii dubbatametti gudunfamee dhumee barri dhumaatii inni lammaffaa edda keessaa jiraanne waggaan 2000 darbaniiru second coming yookaas immoo dhumaatii baraa isa lammaffaa warra eeggataa jirruudha nuyi. Kanaaf dhumaatii baraa yeroo jennu gaa baratu dhuma yeroo jennu distraction inni fiduu rakkina inni fiduu wantoota nama sossodaachisan beela oduu beelaa isa tuun ta'in fokasiin keenya bara eenyutu fixaadha. Barrin dhume yeroo jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni dhuma hin qabne inni mootummaan isaa daangaa hin qabne baroota isa jiru kana dabarsee dhufeetuu qulqullootaa wajjin bara baraan akka jiraannuuf nu fudhataa jechuudha. Barri dhumaa uniin kan nu sodaachisuuf kan nu naasisuu hin ta'in good news oduu gammachiisaa amantootaati. Waa'ee jaarraa dhumaa bara dhumaa end of the age end of the era yeroo jennu gaa akkaataa garaa garaatti hiikkatu namoonni salphifnee gabaabsinee ilaaluutu gaariidha jedheetan yaada'an. Mul'ata Yohaannis yeroo dubbifannu wantoota nama sossodaachisan baay'eetu jira. Barri dhumaa amantootaaf oduu gammachiisaa biyya lafaaf oduu hamaadha. Sababni isaa gadaan amma keessa jirru kuni kan bineensaa miti, kan seexanaa miti, kan diinaa miti. Maqaan bara nuyi keessa jirru bara ayyaanaa, bara wangeelaa, bara fayyinaa, bara hafuura qulqulluu, bara waldaa kiristaanaa jedhama. Bara kanaa Waaqayyoo banee bara namitti fayyu, bara namitti qalbii jijjiirratu, bara namitti birmadummaadhaanii mootummaa Waaqayyootti dhufee ol seenu balbala guddisee banee sanyii dhala namaa hundumaaf barannetti kenne bara wangeelaa የወንጌል ዘመን የጸጋ ዘመን የማዳን ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ሰጀደን አፋን አማርፋቲ በረሰነ ከሰ ጅራ አማ በር ከን ኬኛ አይቹዳ አጋ በር ሂኑ ሜሮ ጀኑ ሂናፈ በር ኩኒ በር አያና በር ወንጌላ በር አፉረ ቁልቁሉ ገዳን ወልዳ ሀፌ በር ብራቱ ዱፌሞ በከቡ አጋም በረሰና በር ነማ ጀደማ በር ነማ Fakeenyaaf 666 666 yeroo jennu 666 bineensuma yookaas immoo mootii hamaa ba'ee nama fixu tokko miti. Sistema governing systemidha, sirna bulchiisaati. Gadaan Waaqayyotti hojjetu gadaan ayyaanaa kuni hin gudunfama. Ateetti hin gudunfama. Barri nuyi keessa jirru barri Waaqayyo banaa godhee ayyaana akka galaanaa biyya lafaaf kenne kuni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu barri kun hin hafaa jechuudha. Sababni isaa qulqulloonni lafarraati isaa wajjin yeroo fudhatamnu bara dhumaa iskata jechuun last jechuudha. Waa'ee bara dhumaa loojii jechuun qorannaa waa'ee bara dhumaa. Waa'een bara dhumaa dhuma dhala namaa du'a si'ool jireenya bara baraa du'a bara baraa waa'ee kana waan dubbatudha dhuma bara. Kanaaf waldaan kiristaanaa nuyi maal eeggataa jirra? Mootii ulfina qabeessa abdii bara baraa sana eeggataa jirra. Hin dhume barre yeroo jennu gaa mallattoon baraa inni kaa'ame hundumtuu galma ga'ee waldaan Waaqayyoo waldaan Kiristoos Iyesuus addunyaa kanarraa yeroo ol butamtee jettu barri jira ammayyuu jechuudha. Barri inni jiru sun garuu maqaansaa bara dhumaa jedhama. Barri ayyaanaa dhume, barri wangeelaa dhume, barri waldaa dhume, bara namaa bara 666 isa jennuudha. Baroonni kuni bara rakkisaa, bara sodaatamaa, bara ayyaanni saaba kee hin jirreef bara dhiphinaati. Garuu baroota waldaan kiristaanaa lafarra hin jirre kanaa Waaqayyo carraa dhalma namaaf kennee fayyinni hinuma adeemaa nuun jedha sagaleen Waaqayyoodha. Namoonni yeroo sana wangeela dhugaa ba'an jiru, garuu ayyaanni hin jiru. Namoonni yeroo sana lallaban jiru, garuu hafuurri qulqulluun hin hojjetu. Kanaaf barri suni bara dhiphinaa, bara waraansaa, bara lolaa,
bara ijoolleen waaqayyoo biyya lafaa kanarra hin jirre seexanni mirga guutuudhaan yeroo inni itti hojjetudha yeroon sun jechuudha. Waaqayyo yeroo dinqii nuu kenne gaa amma. Bara waldaan kiristaanaa gadaa bara jireenya isheetii xumurtee ol fudhatamtu ittaanee barri jiru maqaansaa bara dhumaa jedhama, bara dhiphinaa jedhama. Tribulation inni nu jennu yeroo dhiphinaa inni nu jennu yeroo waldaan kiristaanaa addunyaa kanarraa Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin lafarraa fudhatamtu barri ittaanee jiru maqaansaa inni lammataa bara dhiphinaa jedhama. Baroonni dhiphinaa kuni maaliif hin sodaannu bara yookaas immoo oduu lolaa, sagalee lolaa, bineensa hamaa dhufa jennee sodaan qabnu nuyi. Sababni isaa diinni, seexanni, bineensichi amma qulqulloonni biyya lafaa kanarra jiranitti humna guutuudhaan, aboo guutuudhaan hojjechuu sababa hin dandeenyeef qulqulloonni sababa jiraniif uniif sodaa miti. Eenyuuf sodaadharee? Biyya lafaaf sodaadha malee. Qulqulloonni gaafa isaan biyya lafaa kana gadhiisan amma ilaalcha gurguddaa 2-3tu jira. Inni tokkoffaanii dhiphina keessa darbitee waldaan kiristaanaa Kiristoosin simatti ilaalcha jedhamu. Post tribulation, pre tribulation jechuun immoo maal jechuudha afaan keenyaanii? Utuu guyyaan inni hamaan suni, utuu guyyaan inni sodaachisaan suni dhufee lafa hin qabatin waldaan kiristaanaa addunyaa kana gadhiiftee Gooftaa Yesuus Kiristoos abdii eebbifamaa sana bira deemti. Achi booda baroonni hafan baroota rakkisaa, baroota dhiphisaa, baroota sodaatamaadha jettee amante. Nu isa amanna. Ilaalchi lammaffaan dhiphinni waan jedhamu hin jiru. Edda Gooftaan Yesuus Kiristoos hojii fayyina dhala namaa xumuree hundumti keenya iyyuu bara dhumaa keessa darbaa jirra. Dhumarratti wal duukaa Yesuus Kiristoosin simannaa. Bara dhiphinaa, bara ol fudhatamuu waan jedhu hin jiru. Ilaalchi namoonni jedhan jiru. Amma inni kun egaa kun hundumtu uniif gaaffis miti. Dhimma mataatti dhukkubsannuuf hin qabnu. Innan jechuu barbaadu gaammanni guddaan barri nuyi keessa jirru kuni bara waldaan waaqayyoo isheen lafarra jirtu kuni bara isheef kenname fixxee gara bara dhumaa abdii ishee isa eebbifama Kiristoos Yesuusin simachuutti adeemaa jirtudha. Kanaaf baroota kana keessa asii kaa'amasiin, achii kaa'amasiin barri dhumaa kana fakkaataa waan jedhamu uniin waan nu dogoggorsu bita keenyas mirga keenyas hin jiru. Abdii eebbifamaa isa nuuf isa waadaa nuu gale deebi'ee dhufee sinan fudhadha jedhee isa fuula keenya duratti abdachaa sababa jirruuf. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namoonni waan baay'ee dubbatu. Barri kun bara 666 sistemni isaa lafa qabatee jiru. Maqaa namoota garaa garaa lakkoobsa kanaa wajjin deemaniin kan namoota burjaajessan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf John F. Kennedyin akka lakkoobsa warra Giriikiitti maqaan isaa 666. Kanaaf bineensicha jedhu. 666 maqaan namaa lakkoobsa warra Giriikiitti maqaan namaa warra Giriikotaa biratti lakkoobsa bakka bu'a. Maqaan kee lakkoobsa qaba, maqaan koo lakkoobsa qaba. John F. Kennedy, Mikhail Gorbachev, maqaan isaanii hundumtuu Reagan, maqaan isaanii 666 representii godha. Kanaaf United Nation isaan kanatu dhufa jedhanii wantoota kanaan dura prediktii godhan cufti isaa soba. Kan ta'e tokko illee hin jiru. Kanaaf waa'ee dhuma baraa iskaato the last day yeroo jennu nuyi waldaan kiristaanaa dhuma baraarra jirra. Waa'ee dhuma baraa kana dhuma baraa keessa sababa jirruuf fookasiin waldaa eessa ta'uu qabaa? Abdii eebbifamaa Kiristoos ilma Waaqayyoo isa dhufee seenaa biyya lafaa kana gudunfu isaaf isa duwwarra ta'utu irra jira. Galanni kan Waaqayyoodhaa haa ta'u. Kanaaf egaa waa'ee dhuma biyya lafaa yookaas immoo waa'ee dhuma baraa, waa'ee abdii keenya isa eebbifamaa as nutti dhiyaachaa jiru kana yeroo dubbannu waan gurguddaa 2-3 tokkoofi. Inni tokkoffaan waldaa kiristaanaaf dammaqiinsa kennuufi. Awaken yookaas immoo waldaan kiristaanaa hafuurri ishee akka dammaquufi.
abdiin kee inni eebbifamaan, mootiin kee inni eebbifamaan dhufee balbalarra jira, sitti dhiyaachaa jira. Guyyaa gaafa fayyitee caalaa fayyinni kee inni dhumaa ilmi Waaqayyo Iyesuus Kiristoos as adeemaa jira jechuudhaan waldaa riba keessaa dammaqsuudhaaf, waldaaf dammaqiinsa. Inni lammaffaa biyya lafaaf akeekkachiisa, warningiidha addunyaadhaaf. Addunyaadhaaf akeekkachiisa kennuudhaafi. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti waa'ee dhuma baraa kanaa baay'ee complicated godhee hin barsiifne. Uumama laalaa jedhe, muka harbuu laalaa jedhe, siizenoota laalaa jedhe, muka harbuu baalli isaa yeroo harca'ee jedhu bakka siizenii geeddaramaa jira jettanii beektu jedhe. Mallattooleen ala kana jiru hundumtuu fakkeenya dhufaatii bara ilma namaati. Yeroo namoonni gooftaarraa, yeroo namoonni dhimmi waaqaa yookaas immoo dhimni addunyaa materialismiin spiritualismii substitute yeroo godhu, sistemni namaa, bulchiinsi namaa nama waan jedhu waan hafuuraa yeroo liqimsaa adeemu, inni kun mallattoo bara dhumaati. Addunyaa keenyaa yeroo ilaallu waan hafuuraa caalaa waan nama, sistema nama, bulchiisa nama, secularism yookaan secular, waan Waaqayyo keessa hin jirre, waan cubbuu wajjin wal hidhate, isa kanatu lafa qabataa adeema. Addunyaa kanarraa waldaan yeroo kaatu addunyaan kan sana ta'a. Addunyaan 666 jechuun addunyaa Waaqayyo keessa hin jirre jechuudha. Biyya Waaqayyo keessa hin jirre jechuudha. Waaqayyo mana mootummaa keessaa, yaada namaa keessaa, waldaa kiristaanaa keessaa wangeelli yeroo dhiibamaa yookaas immoo wantoonni biyya lafaa kunii isa qulqulluu bakka bu'aa yeroo deemanii siizanii nuyi keessa jirru siizanii bara dhumaa ta'uusaa nutti argisiisa. Waaqayyo biyya lafaa kana balleessuus hin barbaadu dhumarratti. Diigee gubee balleessuu miti mul'anni Waaqayyo. Sanyiin dhala namaa akka badu miti mul'anni Waaqayyo. Kanaaf wangeela lallaba. Namni hadeebi'u hajiraatuuf addunyaadhaaf waldaan akeekkachiisa laatti. Waldaan immoo ofiidhuma isheetiif immoo yeroo dammaqiinsa akka ta'uufi waa'ee dhuma baraa ilaalti. Dubbiin Waaqayyoo ifaadhaaf qulqulluudha obboloota koo. Dubbiin Waaqayyoo ifaa qulqulluu adiif gurraacha. Bara Waaqayyo nuu kenne, bara wangeelaa kee jirra, bara ayyaanaa keessa jirra, bara fuula qulqulluu keessa jirra. Barri kunii hin dhuma. Bara kana keessatti maal goonaa? Waldaa kiristaanaaf dammaqiinsa laannaa. Mootiin kee inni eebbifamaan balbala kee irra jira jennaa. Addunyaadhaaf immoo akeekkachiisa laannaa. Wangeelatti himna. Sagalee misraachootti himna. Barri nuyi keessa jirru social conditioningsaa barannoo hin fakkaata. Barri nuyi keessa jirru spiritual conditioningsaa kallattiidhaan jireenyi hafuuraasaa akka macaafni qulqulluu jedhutti ifaan nutti mul'achaa jira. Barri nuyi keessa jirru moral conditioning dhala namaa akka macaafni qulqulluun jedhutti ifaan fuula keenya duratti ifee mul'ataa jira. Kanaaf waldaan Waaqayyo, waldaan kiristaanaa saayitiin ishee gadi lakkaa'aa sababa jiruuf bara kam caalaa, yeroo kam caalaa, yeroon kun yeroo dammaqiinsa, yeroon kun yeroo dhimma mootii eebbifamaa nutti adeemaa jiru kana yeroo kam caalaa hafuura ol ka'aadhaa fi abdii guutuudhaan yeroo nu itti eeggannuudhaan nun jedha Hafuurri Waaqayyo. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Haleluuyaa. Barri dhuma jechuun Waaqayyo gooftaan maccaa yeroo inni itti sanyii namaa full restoration to original plan,
kaayyoo ganama namaa arge, kaayyoo namni irraa kufe, sagantaa namni irraa kufetti Waaqayyo yeroo inni itti sanyii dhala namaa dhibba deebisuudhaan addunyaa gudunfuudha malee yeroo lafi caccabdee baddee nami badu miti. Nuyi garamitti adeemaa jirra? Gara kaayyoo Waaqayyoo isa guutuutti adeemaa jirra. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Waaqayyoo isin dhiba. Jalqaba yaada namaaf qabuun geeddarre Waaqayyo. Amma yeroo ammaa gubbaatti Waaqayyo nama hin uumeedha. Nama uume kanaanii jecha inni jedhee yoo qalbiidhaan caqaftanii Waaqayyo nama uumeetu milkaayi baay'adhu lafa guutittiin jedhe. Plaanii sana hin geeddarre Waaqayyo. Be fruitful jechuun afaan Giriikiitiin successfully ta'i jechuudha. Sitti hin badin jechuudha. Milkaayi baay'adhu lafa guuti. Be fruitful, multiply, subdued, fill on the earth. Milkaayi baay'adhu lafa guuti jedhe. Plaanii Waaqayyo namaa qabu isa kana. Namni yaada Waaqayyo isa jalqabaa isa guddaa kanarraa hin kufe. Barri nume yeroo jennu Waaqayyo proseesii nama restoorii gochuu oriijinaal plaanii isaatti yeroo inni itti gudunfu jechuudha. Haalleluuyaa. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Kana yaadni Waaqayyo, akeekni Waaqayyo garamitti adeemaa jirraa? Guutummaa guutuutti yaada Waaqayyo jalqaba sanyii dhala namaaf qabu oriijinaal plaanii isa namni kee kufe itti adeemaa jirrammaa. Galma keenya isa guddicha gara Kiristoosiin dhibba fakkaachuutti adeemaa jirra. Abdii keenya isa eebbifamaatti nuyi. Yaadni Waaqayyoo kanuma. Dubbiin Waaqayyoo dubbii rocket saayinsii miti. Adeemsarra jirra. Garamitti adeemaa jirra? Guutummaatti Waaqayyo jalqaba sanyii dhala namaaf isan arge sana keessa galuutti adeemaa jirra. Yaada Waaqayyoo san geeddaramne isa gonka sanatti adeemaa jirra. Namni maalirraa kufee? Yaada isa jalqabaa sanarraa kufe. Waaqayyoo tokko tokkoon sanyii ilmaan namaa proseesii yaada isaa isa jalqabaa sanatti ristoorii gochuurra jira. Kanaaf nu fuuldura maaltu jira? Ulfina takka arginee hin beeknetu jira. Isa jalqaba yaada Waaqayyoo keessa ture. Nu fuuldura maaltu jira? Guddina takka arginee hin beekne isa jalqaba sanyii dhala namaaf yaada Waaqayyoo keessa turetu jira. Naaf waldaan kiristaanaa from glory to glory adeemaa jirti. Fuuldurri keenya gammachuudhanuufi. Abdiin keenya ni eebbifamaan lafa dhiyee bari'u achi as nutti adeemaa sababa jiruufi nummoo asii achi gara isaatti lafa dhiyee bari'u hiixataa adeemuutu nurra jira. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dubbii Waaqaa qulqulluudha. Dubbii Waaqaa ifaadha. Amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos edda gara biyya lafaa kanaa dhufee amantii qulqulluu adeemsa kiristaanaa karaa nu argisiisee fayyina keenya gudunfee adeemee waggaa 2000 ol darbeera. Eddasii waan baay'eetu waldaatti nam'e. Eddasii waan baay'eetti daddabalanne. Denominationiin biyya lafaarra jiran hundumti isaanii sanduqa mataa isaaniitti waan baay'ee naqani. Fakkeenyaaf dhalli namaa hin kufee Waaqayyo dhala namaaf abdii kenne. Sanyii dubartittii irraa kan dhalatu mataa bofichaarra najjeta jedhee piroomiisii masiisa dhufee lafarratti dhalatuu kenne. Amma sun ta'utti waggaa 3,000 ture. Waggoota 3,000 kana keessaa namni waan baay'ee mana Waaqayyootti naqatu Waaqayyoon eeggatu. Yesuus Kiristoos dhufeetu adeemsa waggaa 3,000 evalueetii godhe. Baay'ee isaa roongiidha jedhe. Yaadattu miti wangeela Maatiyoos irratti kun sirrii miti. Manni qulqullummaa sirrii miti. Kadhati sirrii miti. Kennuun sirrii miti. Hawaasummaan sirrii miti. Waan isin waggaa 13 fiddanii mana sagadaatti tuultan waggaa 3,000 fi cuufti isaa sirrii miti. Kadhanni sirrii miti. Kan saadiqootaas kan fariisotaas sirrii miti edda ta'eeti nu barsiisi ka kadhata ankee meerree mee nu barsiisi kadhataa jedhan bartoonni. Yesuus Kiristoos kadhata barsiise. Kadhata yeroo barsiisu kadhati Yesuus barsiisee kadhata maal jedhuudha? Yaa abbaa keenyaa. Kadhata yaa abbaa keenyaa kadhattanii fixxuu fi daqiiqaa meeqa amman fudhatatte yaaddu?
har'a ganama laalee sekeendii 40. Kadhata sekeendii 40 barsiise Yesuus. Kan barbaachisaa jechuu miti. Kanaaf ergamoonni kadhata sekeendii 40 baranii galgala sana hin kadhannaa innaan kadhachuu dhaban takkaadhuma. Yeroo kadhattan bakka kanuma kadhadhaa relax. Seera kanaa xaxaa kanaa maal kana hunduma isaa kee baase isin yeroo kadhattan yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiraattu dinqiidha. Agartanii har'a waldaan guuboo mataa isheetiitti waan dhibbamee qananne wajjin rakkanna Waaqayyo nurraa kaasu. Dhimmi Waaqayyoo salphaa qajeelaa qulqulluu haasaa abbaaf ilma gidduu jirudha. Maal ganamamma galgalaatti of cirtanii fi waan ani harka micciree waasanii kennu isinitti fakkaata utuudhuma isin kadhatan jalqabiniyyuu waanuma isin garaa keessatti yaaddan beekama abbaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Kiristinnaan easy ta'utu irra jira. Easy yeroo jennu waan salphaa miti, simplicity of Christianity. Very simple garuu kan isa caalu immoo hin jiru. Kanaatiif abdii bara dhumaa adeemsa bara dhumaa yeroo jennu bineensa akkasii dhufaa, sistemii akkasii dhufaa, lafa galagalaa, namatu du'aa, dhiigatu dhangala'aa, isa jedhu sana badaatti hin dhiphatina. Isa gooftaaf dhiisaa isin. Nu waan tokko beenna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdiin keenya inni eebbifamaan nutti adeemaa jira. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Dhufee nu fudhachuudhaaf isa jalqaba nu arge dhibba ilmaan namaa gara sanatti deebisuudhaaf Waaqayyoo balbalarra ga'aa jira. Hallelujah. Kanaaf maal gootiree waldaan dammaquu qabdi. Gooftaa kanatti bara kam caalaa gammaduu qabdi. Waaqessuu qabdi. Enjoy Christ while you are waiting. Dhimmi Kiristoos ba'aa nutti ta'uu hin qabu. Dhimmi Kiristoos bardanii nutti ta'uu hin qabu. Dhimmi Kiristoos ba'aa ta'ee gadi nu qabee jennaan dhimma Kiristoos mitiin isa nuti daddabalannedha. Dhimmi Kiristoos nagaadha. Dhimmi Kiristoos ulfina. Dhimmi Kiristoos gammachuu daangaa hin qabnedha. Dhimmi Kiristoos hiikama. Ajandaan Kiristoos akkas. Naatiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdiin eebbifamaa kuni balbalarra ga'ee jira, dhufaa jira. Barri bara dhumaati yeroon isiniin jedhu terrify wal gochuu mini, paanikii wal gochuu mini. Abdiin koo natti dhufaa jira jennee kaleessarra har'a dammannee isatti akka gammannuufi. Isa duukaa akka adeemnuufi. Ija keenya ilaalcha keenya hundumaa gara isaa dhufaa jiru abdii sanarratti converge akka goonuufi. Bibittinnaa jireenya keenya isarratti akka sassaabnuufi. Hallelujah. Abdiin keessii dhufaa jira. Du'a dhufaa jira miti, jireenya dhufaa jira. Kiristoos dhufaa jira. Masiitu dhufaa jira. Nagaa dhalootaatu dhufaa jira. Eebba biyya lafaatu dhufaa jira. Hiikama dhalootaatu dhufaa jira. Kiristoos dhufaa jira. Hallelujah. Naaf waldaan Waaqayyoodha. Maal ta'uu qabdi? Dammaquu qabdi. Jireenya waldaa bara dhumaa. Yoo ilaalle agaa jireenya waldaa bara dhumaa, tajaajiltoota waldaa bara dhumaa, addunyaa bara dhumaa yoo ilaalle har'a akka namaa mootii eebbifamaa ulfina qabeessa kana eeggataa jiraniitti, akka namaa misirroo ulfina qabeessa balbalarra ga'aa jiru kana eeggataa waan jiran hin fakkaattu waldaan. Kanaaf waldaan mootiin dhufaa jira isa jedhuuf dammaqiinsa guddaa qabaachuutu seerra jira. Jireenya waldaa bara dhumaa, sogiddummaan waldaa dabalaa adeemuu qaba. Ifni waldaa dabalaa adeemuu qaba. Guddinni waldaa, ifi waldaa addunyaadhaaf argamaa adeemuu qaba. Waaqayyo waldaan bara dhumaa maal akka fakkaattu raajiin waggaa 3,000 fuula dura nuu dubbatame. Isaayaas boqonnaa 2:1 irratti waldaan isheen bara dhumaa manni qulqullummaa Waaqayyoo gaarota hundumaa irratti ol ka'aa adeemti. Waldaa bara dhumaa. Waldaan bara dhumaa ulfinni ishee maaliif ba'uu dide?
Waldaan bara dhumaa akka nuu kakatametti akka nuu dubbatametti sodaatamuun ishee maaliif ba'uu dide? Tajaajiltoota bara dhumaatu mootii eebbifamaa dhufaa jiru kanaafi gurratti kennaa hin jiranii. Tajaajiltoota bara dhumaaf waldaa bara dhumaa. Waldaan bara dhumaa gaa dubbachuudhaaf amma akka arginu tapha tiiktookii taate waldaan. Vaaliyuun waldaa, uffinni waldaa, guddinni waldaa, sodaatamuun waldaa iddoon jiru har'a waldaa bara dhumaa. Maaltu kana godhee? Tajaajiltoota bara dhumaa, tajaajiltoota bara keenyaati. Maqaan Waaqayyoo mootii eebbifamaa kanaa sodaatamuu dhabuu isaati. Sodaa tokko malee waan tokkotu hin dhaga'amin, ituutti hin dhaga'amin, ija jabina guddaadhaan maqaa mootii eebbifamaa kanaa, maqaa madda galii, maqaa jireenya ittiin bultoo godhachuu tajaajiltoota bara dhumaatu ulfina waldaa bara dhumaa nu harkatti xinneessaa jira. Bara nuyi keessa jirru waldaan bara dhumaa kakuu isheef kakatame, iddoo isheef Waaqayyo arge, gaara Waaqayyo irratti ishee ilaaletti ol ba'aa hin jirtu. Sababni isaa akkuma nama dubbadheedha. Waldaa bara dhumaaf tajaajiltoonni bara dhumaarra jirru. Tajaajila jechuun messenger, meseejii Waaqayyoo, ergaa Waaqayyoo, chaanaalii Waaqayyoo taane isa Waaqayyo jedhee gara waldaa kiristaanaa warri finnu, ergaan keenya distortiidha taanaan, ergaan keenya masii biraa miti taanaan, ergaan keenya teessoo hoolichaa biraa miti taanaan, ergaan keenya fedhii dhala namaa, iigoo dhala namaa, yaada dhala namaa, dheebuu dhala namaa isa daangaa hin qabne, hawwii dhala namaa keessaa kan burqeedha ta'ee jennaan jireenya waldaa bara dhumaa irratti negative impact qaba. Sakan argaa jirra gaa bara keenya keessumaa East Afrikaa fi gara North Afrikaa keessatti baroota keenya keessaa waan ulfina waldaa Waaqayyoo nanna Kiristoos xinneessu baay'eetu ta'aa jira. Yeroo itti namni raafama tokko malee, sodaa tokko malee Waaqayyo gooftaan maccaa utuu hin jedhin akkana jedha Waaqayyo gooftaa maccaa jechuun tapha ijoollee ta'e keessa jirra. Sagaleen Waaqayyoo maqaa Waaqayyo Waaqa keeti akkasumaan hin dhahin dubbiin jedhu loo bara seeraati jennee waan irra jennu miti. Waaqayyo gooftaan maccaa akkana jedha. Gooftaa jechuun Waaqnis laftis afurri namaas harka isaa kee kan jiru. Macca jechuun hundaa bobbaasuu kan danda'u. Akkana jedha. Atamittiin sodaa malee jedha Waaqayyo. Namni Waaqayyoon waa ooshu. Maqaan Waaqaa sodaatamuu qaba. Maqaan Waaqayyo ulfinaan eegamuu qaba. Maqaan Waaqayyo kabajamuu qaba. Isheen xinnaanis isheen guddaanis inni beekaanis inni wallaalaas akkana jedha Waaqayyo gooftaan maccaani har'aa laayif istaayilii ta'e waldaa kiristaanaa keessatti. Duriin sodaatama maqaan Waaqayyo. Waaqayyo waan inni jedhe romma guddaadhaan, sodaa guddaadhaan, raafama guddaadhaan gurri hafuuraa banamee yaa hawweerraa, Waaqarraa, teessoo Waaqayyoorraa ergaa fudhate namni namatti hima. Naaf waldaan Waaqayyo garmalee daameejii taate. Nanni Kiristoos madooftee jirti har'a. Nanni Kiristoos dhiigaa jirti har'a. Naaf waldaan Waaqayyo dammattee abdii ishee isa eebbifamaa, abdii ishee isa guddaa bitaan mirgatuun ilaalin barsiisaa xaarotaan qilleensaan asiifachituun raafamini isa dhufaa jiru Kiristoos masiirra ija ishee kaa'achuutu irra jira. Galanni kan Waaqayyoodha haa ta'u. Kanaaf
Waldaan bara dhumaa rakkina qabdi. Tajaajiltoonni bara dhumaa rakkina qabu. Addunyaan bara dhumaa rakkina mataa isheetii qabdi. Kanaaf waldaa bara dhumaa keessa jirru, tajaajiltoota bara dhumaa keessa jirru, addunyaa bara dhumaa keessa jiru awweer ta'uun wantoota nutti daddarbatan hundumaarraa ija keenya kaafne yeroon akka jedhu manni Waaqayyoo kennaa hundumaan badhaadhutu irra jira. Kennoon ayyaanaa mana Waaqayyoo keetti cufti hojjetuutu irra jiru. Garuu Waaqayyo biraa ta'uunsaa calalamee toora galee ilaalamee edda beekamee booda iddoo ulfinaa isaa malu argachuutu irra jira. Amma abidda godhee na guba. Oofisa caalu, oofisi raajii, oofisa tapha ijoollee yeroo inni ta'u. Oofisa caalu, oofisa chaanaalii guddicha Waaqayyo keessa darbu prophetic officein abused yeroo ta'u. Nama aarsa karaa Waaqayyootti hin dubbatudha. Bara kana keessa raajonni jiru raajonni barri keenya bara raajotaati. Waldaan Waaqayyoo raajotaan nuuf haa guuttu. Raajota warra kam sodaa guddaadhaan gurri isaanii banamee daayireektii waaqarraa dhaga'anii prophetic destiny biyya tokko haa ta'u, waa'ee saba tokko haa ta'u, katastroofii dhufurraa, badiisa dhufurraa, dhaloota baraaruudhaaf warri dubbatan jiru. Konfliktii guyyaa ishee walitti bubuunu miti, isheen raajii miti, isheen human natureidha. Amala dhala namaati. Raajonni fuuldura biyyaa argan, raajonni fuuldura waldaa argan, raajonni fuuldura dhalootaa argan. Waldaa kiristaanaa kee baay'atanii nuuf haa ka'anii. Waldaa kiristaanaa keetti ayyaanni irra dhangala'ee nuuf haa hojjetu. Ayyaanonni kun maal godhu? Ija namaa masiirra kaa'u. Ija namaa Kiristoos irra kaa'u. Ija namaa isa hundumaa danda'u Waaqayyo irra kaa'u. Kanaaf namoonni ayyaana qaban, namoonni kennaa qabanii maratanii kan isaan ta'aniif namoota kennaa nagadanii sobdoonni sababa baay'ataniif. Kanaaf tajaajiltoota bara dhumaa wal keessa makatee wal keessa galeessa jiru ija fuuraatiin discerni gootee waldaan kiristaanaa ilaaluu akka qabduu fi waa'ee amaloota bara dhumaa waldaatti himna ga'a. Egaa waldaan bara dhumaa tajaajiltoota bara dhumaa addunyaa bara dhumaa keessa jirra amma. Kana keessatti waldaan maal ta'uu qabdi? Dammaqiinsatu barbaachisa. Iji waldaa banamuu qaba. Ilaalchi waldaa banamuu qaba. Confusionii bara dhumaa kana keessatti ta'u hundumaarraa baraaramuudhaa fi waldaan kiristaanaa gara hundumaatti jallachuutu hin ta'in dhugaa sagalee Waaqayyootiin hundumaa madaaltee ilaaltee Kiristoos biraa, Waaqayyo biraa, Hoolicha biraa, Hafuura Qulqulluu biraa isa ta'eef san taane adda baafattee bara isheen itti of eeggannoodhaan dammaqiinsa guddaadhaan adeemtu yoo jiraate barri namooti hundumtu akka salphaatti gowwoomfaman barri isaa amma isa keessa jirru kanaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos waan dinqii nutti hime maqaa isaatiin abidda Waaqaa hin buusu jedha. Maqaa Yesuusin abidda Waaqaa buusanii fi abiddichi Waaqayyo biraa miti. Maqaa Yesuusin dinqiin ta'eef dinqichi Waaqayyo biraa miti. Kanaaf bara dhumaa wallaalchisaatu baay'ata. Deception. Hafuura wallaalchisaa. Isa feekiidhaaf isa genuineetu baay'ee wal fakkaata. Kanaaf kamtu feekiidha kamtu genuineedha jennee detectii gochuudhaa fi hubannaan hafuuraa bara nu barbaachisuudha barri kun. Waldaan Waaqayyoodhaa bara kana keessaa akka salphaatti bara isheen itti goyyoomte karaarraa jallattu keessumaa biyyoonni hiyyeessi need-based theologiin biyyattii develop ta'e maaltu gurra namaa capture godha maal dafee namni ameenii jedha saba abdiin qabne saba hopeless ta'e waan hundumaa ameen jechuu barbaadu gidduutti theology mataa isaanii ijaarratanii ummata kan burjaaje sanarra baay'eedha. Fedhii barsiis dubbii sagalee Waaqayyoo kan fakkaatu garuu fedhii hawaasa sanarratti kan hundaa'e olii kan dhufe tuun ta'in. Kanaaf maaliif barsiifna waa'ee bara dhumaa waldaa keekkachiisuudhaaf barsiifna. Waldaaf dammaqiinsa kennuudhaaf barsiifna.
boora'aadhaaf ciisaatu wal keessa makee jira. Konfiyuuzii akka waldaan hin taaneefiti waa'ee dhuma mallattoo bara dhumaa yookaas immoo sa'aatii dhumaarra jiraachuu keenya waldaa kiristaanaati barsiifna. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Fakkeenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaadha. Bara isa darbu fakkeenya bara isa darbu bara lamatu jira. Bara isa darbuuf bara isa hin darbine. Bara isa darbu fakkeenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e beekuudhaafi jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baaftanii beekuudhaafi Roomee boqonnaa 12:2 baay'ee dubbifanneerra kanaa beekuudhaafi yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa malee fakkeenya bara isa darbu. Do not conform to this passing age or world. Addunyaa darbu kana amma waan lamatu jira. Yookiin conformii ta'u yookiin transformii ta'u, but be transformed. Maaliif barsiifna waldaa? Conformii akka isheen hin taane gara bara isa darbuutti. Qooda sanaa transformii akka isheen taatu gara bara isa hin darbineetti. Waa lama gidduu jirra. Filmaata lama qabna. Yookaan bara isa darbuutti conformii ta'u, amala bara isa darbu, jireenya bara isa darbu, addunyaan darbu kuni dhufee jireenya keenya keessatti daraaree huudhee nu guutee addunyaa isa hin darbine immoo iddoo dhabsiisu. Filmaata lama qabna. Waldaan kiristaanaa garamitti adeemaa jirti har'a? Gara transformiitti moo gara conformiitti? Gara fakkeenya bara isa darbuu argina moo fakkeenya bara isa hin darbine argina har'a? Dargaggoota keessatti bara isa darbu argitu moo bara isa hin darbine arginu? Dargaggoonni keenya transformii ta'aa jiru moo gara Kiristoositti? Miishinii gurguddaa lamatu kilaashii wal godha. Miishiniin addunyaa uniin konformii gochuudha gara ofii isheetiitti. Miishiniin waldaa kiristaanaa addunyaa transformii gochuudha gara Masiitti. Miishinii keenya. Miishinii isa kamtu saffisaan adeemaa jira? Dhaloonni ol adeemaan fakkeenya biyya lafaa duukaa bu'aa jira moo moor gara fakkaatti ilma isaa Yesuus Kiristoos qulqullummaan, qajeelummaan, jaalala Waaqayyoon lapheensaa keessa isaa gubatee gara Masii isa eebbifamaa sanatti adeemaa jira moo? Dhaloonni gara fakkeenya biyya isa darbuu kanaatti geeddaramaa jira. Kamtu liqimsee jira jireenya dhalootaa? Kam argitu waldaa keessatti? Kam argitu jireenya namaa keessatti? Agaa addunyaan conformitaa fakkeenya bara isa darbuun guutamaa yoo adeemte, that's the sign kun mallattoo bara dhumaati. Bara dhumaa addunyaan inni darbu kun liqimsaa deema dhaloota. Bara dhumaa addunyaan inni darbu kun nyaachaa deema dhaloota. Hojiin keenya maaloo dhagaa? Ija namaa Kiristoos irra gaa'uudhaan sammuu keenya transformii gochuudha. Conformed believerii baay'ee qabna, transformidii caala. Waaqayyo amantoonni isaa gara fakkaatti ilma isaatti akka guddataa adeemanii lafa dhiyee bari'uu barbaada malee gara amala biyya lafaa, yaada biyya lafaa kana duukaa jallachaa akka adeeman hin barbaadu. Naaf hojiin keenya, hojiin waldaa kiristaanaa inni guddaan hojii transformation, miishinii ilma dhala namaa, sanyii dhala namaa transformi gochuudhaan gara Masiitti geeddaruuti hojiin keenya. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Irraa mallattoo addunyaa waldaa keessatti argitu. Wangeelli sooshaal gaaspelii ta'uun, wangeelli amantii hundumaa wajjin nagaatti jiraanna bifa jedhuuni waan hundumaa keessa wal keessa makuun waldaan moor amala biyya lafaa markaba isheetti ol gashaa jirti. Amala biyya lafaa gara markaba isheetitti ol afeeraa jirti. Nuyi galaanarra jirraa, bubbeen yoo ka'e homaa miti. Garuu markabni cabee bishaan yoo galuu jalqabeedha rakkinni. Social conditionin bara nuyi kee jirru akka kana.
waan biyya lafaatu moor caalaa jira jireenya dhala namaa keessatti. Dammaqiinsi hafuuraa ilaalchittiin Masii eeggatani, ilaalchittiin Kiristoosin eeggatani, dubbiin Kiristoos, dubbiin Iyesuus jireenya dhala namaa keessaa waan sa'atii muraasaati. Kun amala bara dhumaati. Halifax tajaajilaaf deemee si'a tokko owwaala warra Taayitaanik irratti du'anii itanii arge. Cabaan markabichaas achi cabee dhufee as Kanaadaa caafii irra jira. Markaba sana keessa seenaa sanan beektu warning in spite of the warning. Akeekkachiisituu kennamaafii jiru. Markaba kana fuula dura balaatu jira. Of eeggadhutu jedhani. Inni markabicha oofu markaba sanaa Titanic. Taayitaa jechuun powerful jechuudha. Waan humna qabu unsinkable jechuudha. Hin liqinfamu jechuudha. Markabni kuni hin liqinfamu jedhanii itti hirkachuurraan kan ka'e life boatiyyuu keessaa gataniiru. Hin liqinfamu unsinkable unshakable jedhanii garmalee sababa amanataniif. Warning itti argisiifamu iyyuu gurra isaaniitti hin qabne sababa garmalee itti hirkataniif. Yeroo markabni suni bishaan gashuu jalqabee hinuma sirbu isaani. Steerii jalqabaa bishaanni guutee gararraasaa fistiitu jira, utaaluutu jira. Bishaan gashaa jira, qilleensa gashaa jira, warningi du'atu dhufaa jira. Addunyaan noormaaliidha isaaniif. Business as usualidha isaaniif. Akkasumatti barri nuyi keessa jiru obboloota ko. Akkamiti. Baratti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyotti bara kam caalaa sinnuudha barri nuyi keessa jirru kun. Warningii jechuudha. Akeekkachiisa jechuudha. Mallattoo bara dhumaa jechuun dhiyaachaa jira Masiin, mootiin keenya eebbifamaan, guyyaan biyya lafaa kun gudunfamaa sababa jiruu fi dammaqaa. Guyyaa gaafa fayyinee caalaa yeroon fayyinaa nutti dhiyaachaa nutti adeemaa sababa jiruuf dhimmi Waaqaa kuni jireenya keessan keessaa garmalee gad hin bu'in. Addunyaan dhumaa jira. Gara addunyaa isa dhumuutti, gara addunyaa isa gudunfamuutti, gara addunyaa isa hafuutti, garmalee conformid ta'uurraa gara addunyaa isa dhumneetti, gara addunyaa isa darbineetti transformid akka taanu barbaada Waaqayyo. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Yoo akkas goone guyyaa guutuu ganama kaanee abdii keenya jaan argina. Dammaquu qabdi waldaan kiristaanaa. Qorontoos duraa boqonnaa 16:13 irratti akkas jedha. Dammaqaa. Dammaqaa. Amantichi cimaatii dhaabadhaa. Ija jabeeyyiidhaa fi jajjaboota ta'a. Waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadhaa. Dammaqaa. Be watch. Be stand fast in your faith. Dammaqaa. Amantiirra jabaadhaatii dhaabadhaa. Dammaqaa. Dammaqi jechuun mallattoo there is a danger around. Dammaqaa. Namni dammaqaa kan inni ta'u naannoonsaa yoo shakkisiisaadha ta'e dammaquu qaba namni. Naannoon keenya shakkisiisaadha. Dammaqaa nuun jedha Hafuurri Waaqayyoo. Dammaqaa. Barri keenya ariifataa jira. Gooftaan keenya dhufaa jira. Yeroo hojiitti waldaadhaaf addunyaa yeroo akeekkachiifnu yeroo itti bara kam caalaa dhimmi mana Waaqayyoo, dhimmi tokkummaa qulqullootaa, dhimmi Kiristoos, dhimmi Masii olaanaa jireenya keenyaa kaapcharii godhu yeroon isaa amma. Dammaqaa. Dammaqaa. Amantiitti cimaatii dhaabadhaa. Amantiitti cimaatii dhaabadhaa. Hin laafina amantii keessanitti. Hin laafina waamicha keessanitti. Hin laafina Gooftaa Yesuusitti. Hin laafina fayyina keessanitti. Hin laafina mana Waaqayyootti. Hin laafina tokkummaa qulqullootaatti. Dammaqaa. Amantiitti cimaatii dhaabadhaa. Jajjabeeyyiidhaa fi jaboo ta'a. Qoobsa 14 jajjabeeyyiidhaaf jaboo ta'a. Be
courageous and strong jedhan Ingiliffisa. Courageous. Courageous. Be bold. Don't ashamed. Kiristoositti yellayin, waamicha keetti yellayin, masiitti yellayin, ilma waaqayyootti yellayin. Dhimma Kiristoositti yellayin. Jajjaboota ta'a. Be strong. Do everything in love. Wantoota gootan hundumaa immoo jaalalaan godhaa. Barichi hamaadha. Jira sagalee Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa obboloota koo raaflii irruma isaa keessanii isinitti mee torbee gadi fageessineetu ilaallaa. Mootii eebbifamaa abdiin keenya inni eebbifamaan Kiristoos Iyyasuus achii as nutti adeemaa jira. Bidiruun biyya lafaa, markabni biyya lafaa bishaan gashaa jira. Kanaaf amantoonni Waaqayyoo qulqulloonni bara darbe caalaa yeroo kam caalaa hafuura dammaqaadhaaf, hafuura galateeffamaadhaaf, hafuura ol ka'aadhaan yeroon itti masii keenya sanutti adeemaa jiru. Abbaa waldaa kiristaanaa isa dhufaa jirutti yeroo nuti tiraansfoormii taanuudha malee aadaa biyya lafaa, amala biyya lafaa isa hamaatti yeroo nuyi konformidii taanu miti. Yeroon kun waldaadhaaf yeroo tiraansfoormeeshiniiti. Yeroon kun waldaadhaaf yeroo ija ishee, jireenya ishee isa dhiyaachaa jiru masiirra yeroo isheen itti keessuudha. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos balbalarra jira. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos dhufaa jira. Radeebi'een jedhaa Iyyasuus hin dhufa. Fayyisaan biyya lafaa hin dhufa. Masiin hin dhufa. Gara isaatti nu fudhachuudhaaf hin dhufa. Adeemsa biyya lafaa kana gudunfuudhaaf hin dhufa. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Haleluuyaa. Gooftaa kanaaf galata guddaa shaagashina. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Kanaaf dammaqaa. Amantiitti cimaa dhaabadhaa. Jajjaboota ta'a. Nuun jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanuma ergaan keenya ganama kana.